kana erga goone booda deemuu dandeenya. Amma Oromoo keessatti garaagarummaan yaadaa ni jira. Yaa ummata miliyoona 50-60 meeqa geessan saamma keeps adding. Yaani garaagaraa jiraachuun rakkoo baay'een qabu. But we are not really that divided. Paartii afur moo akkas qabna amma. Warri biraa bar lakkoo isaan nu hedduu xiqqaatee paartii hedduudha qaba. Be critical of your leadership but also appreciate some of the little things we do. Wantoota hedduu irratti wal hubannaa baay'ee jira. Amma Oromoon bakkuma lama jira caalaatti. The haves and the have nots. Warra waangoo qabatee waa saamaa jiruu fi waa ajjeesaa jiruu fi warra ajjeefamaa jiruu fi saamamaa jiru. Bakkuma lama jira. The haves and the have nots. Class issuun isa dhufaa jira jechuudha. Even within that divide, wal hubannaa guddaa jira. Wal hubannaa kana cimsaa deemna. Wal hubannaa hedduu isaanii wajjin. And my job is really to bridge that. Bridge hoggaan godhu sobee walitti araarsuu qofa osoo hin taane provoke godhuudha. Provoke godhee namni uncomfortable ta'ee akka haasa'u. Fakkeenyaaf I think Ameegeen waan kana eegale 7 months and a half. Within this period waan baay'ee jijjiirame mataa namaa keessa. Gaafa nan tana eegaluu dura biyya dhaqeetiin ture. Jarri aangoo irra jirtu amma booda namni utuu kun jiru olaantummaa arganne diriirfannee akka feene bullaa jechaa ture. Uummanni immoo jara kanan feenu jarri kun nu fixee silaan kufanii maal goona hojii akkana jee ture. Amma that has changed. We have shaken it. Amma status kun unsustainable akka ta'e hubannaan dhufaa jira. Amma dibeetiin maali amma isin jidduu jiru hedduun biyya alaas biyya keessa ka jiru. Dhiiroo sirni kun kufu jira. Way kabiraan dhufaadha dhufaa jiru. I'm very happy with that. Because we have to think. Sirna kana booda sirni dhufu. I think Obeleski he asked me in English as well. Not to make the mistake about the calculator. I love this discussion. Now we are thinking about the future. We are not just complaining about the present. Now we are concerned. We are thinking. We are deliberating. We are debating about the future. That's what moves nation forward. Kun haala sanii ilaalla. Karaa marii kana keessatti haala amma jirruun tokko hin taanu tokko ka ja'u sana ta'e wal hubachuudha barbaachisa. I don't want you to buy into my ideas. I'm not a preacher and sheekha miti. An qeesii miti. Bible irraa Qur'aana irraa isinitti himaan jiru. I don't have absolute truths. What I have is ideas, analysis. What I seek from you is to be understood. Not to be accepted. No. To be understood. To provoke you. To promote discussions. Yeah? Kanaaf akka ummataatti waa'ee qabsoo qofaan kan yaaduu qabnu amma. Reefumaa fi waa'ee diinagdee haasa'e. All this struggle, all this sacrifice, waa'ee alaabaa fi Oromiyaa qofa miti. It's about human value. Rakkoo keessa bahu, hiyyummaa keessa bahu, nagaa argachuu, cunqurfamuu keessa bahu. Basically about having a better life for next generation. Hamman fedhe yoo itti fadhe Oromiyaa fi Itoophiyaa qananiituu dimokiraatoftuu nagaa qabdu umrii kiyyatti arguun baay'ee ulfaataadha. Let's not kid ourselves. But I don't want my children to grow up under a condition that I grew up under. Maali waaqoon guutuu kan jee. Gabrummaa iddaan buqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaadha. I think anaaf waaqoo guutuu jidduu nama tokko jira. One generation jira. That's not just about his son he's talking about. Yeah? Anis amma ilmaan itti guddisaa deemnaa jechuudha. The key is to make sure the next generation inherits something better than what we inherited from our fathers. So, senratti hojjetaa deemna. Waa'ee ijoollee biyyoota butamanii naannoo Liibiyaa qofaa miti naannoo Saawudiittis I think Yemeniif Saawudii jidduu rakkoo baay'ee jira. Namni kun hedduun roorroof lola dheessee deema. Hedduun hiyyummaadha dheessee deema. So we have to tackle this into different phases. Talk of the push factors. Wantoota nama keenya qe'ee isaatirraa buqqaasanii dargaggeessa kana buqqaasanii akka deeman godhan
roorroo siyaasaas haa taatu amma is a combination of both roorroo siyaasaatiif hiyyummaadha. Ijoolleen tun hedduun amma ijoolleen bosona seentee lolaa jirtu tunis ijoolleen baqattee deemtu tunis many of them are educated. Baratanii jiran barnoota qabanii garuu hojii hin qaban. Hojii qofa osoo hin ta'in qe'eetti hoggaa galan milishaan hin teessisu. So there is a political as well as economic problems. Hamma dandeenyetti naannoo keenya nageenyi akka uumamuu fi carraan hojii akka uumamu irratti hojjechuu tokko. But it's not that easy kun. Hammasii garuu karaa deeman kanarra nagee akka argatan. Rakkoon mootummaa amma jirtu tokko they are so consumed with domestic stuff. Foreign policy irratti uumaan jiran jechuu dandeessa. Diplomaasii itti dhamanu wabii. Diigee jira. Foreign ministry guutuma diigee jira. Kanaaf embaasiiwwan keenya biyyoota adda addaa keessa jiran biyyoota hedduu qabdi. Itoophiyaa is a huge state, you know. Dhimma kanarratti silaa hojjechuu qaban turan. Dhimma kanarratti hojjechuudhaan mirgi namoota keenyaa bakka deemanitti akka eegamu gochuu. By the way, this abduction for ransom business guddaa ta'e Itoophiyaa keessatti. Warri Liibiyaatti nama qabu kun bar biraanchii Itoophiyaa keessaa qaban. Waan gaarii waan dhugaa jette micoon reefu beeki. Guess what? Poolisiin humni waraanaa Itoophiyaa actively involved in this business, including the politicians. Kan Nyamar keessatti butamus, kan Finfinnee keessatti butamus, kan Liibiyaatti butamus, kan Yemanis butamus, this human trafficking is one line, interconnected. And the payment is done through official banks. Black market idhaan kan godhamaa jiru. What does this tell you? Mootummaan, the state, warri mootummaa keessa jiru actively keessatti hirmaachaa jira jechuudha. Kana expose gochuudhaan. Odeeffannoo qabdan nutti ergaa. Mootummaa Itoophiyaa qofaa wajjin sun mootummaa ollaa wajjin human trafficking is an international crime. Interpol wajjin biyyoota adda addaa wajjin irratti hojjechuu dandeenya. Gaafa nu hidhaa turre Arafaatas ture hojii hidhaa turre. Qaallittii keessaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Warri qaallittii keessaa cabsee ba'u hedduun isaanii warri human trafficking keessatti barbaadamu Interpol barbaadu mootummaan Xaaliyaanii barbaadu bakka adda addaati jechuudha. Sun maal siima warra sirna keessa jiru jira. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu wantoota warra akkanaa kana saaxiluudhaan irratti hojjechuudha barbaachisaa. Odeeffannoo akkasiin yoo nu argitan irratti hojjenna.